نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالاه ما بعد. أبوليون إسلاما نبينا صلى الله عليه وسلم برموت قد إسا علمي قد إسا وان أغرتي دنيا بآخراته نود إساني دبرني جرا. كنافو طلب العلم فريضة على كل مسلم. أغرتي علمي يوكا أمو برموت شريعة keessattuu waa'ee ibaadaa keessatti waan rabbiin ittiin gabbaru baratuun nurratti dirqama. Fakkiif salaata haa jennu, namni salaata salaatuu barbaade akkaataa salaata itti salaatan beekuu isa barbaachisa. Lafaa ka'ee namni salaanni hin beekne saffaa keessa seenee yookaan ammoo ol ka'een salaatu waan salaata dura godhamu beekuu isa barbaachisa. Waa'ee xahaaraa fi kanaan walii hidhaa qabu hunda isaatu shuruuxa salaata. Ammas wayta salaatuuf salaata seenu waan jedhu salaata keessatti waan dirqama ta'e, waan arkaana ta'e, waan ammoo agartee sunnaa ta'ee fi kanneen wajjaan baafatee beeka jechuudha. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya ilmii beekuun agartanii bu'aan isaa guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu yaa obboleewwan islaamaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam agartee sahaabota isaanii waan agartee barbaachisaa ta'u barsiisanii bira dabran, isaan ammoo as nu dabarsanii jiran. Nutis karaa kana qabannee waa barachuu nu barbaachisa. Ilmii haga agartee rabbiin ittiin gabbarru beekuu nu barbaachisa. Kanaafuu numartuu ulamaa'ii taana jechuu miti. Garuu waan keessattuu ibaadaa keessatti rarra'e ta'e beekuun nu barbaachisa. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam sahaabota agartee nu isaan barsiisan keessaa Abaa Hureyraa mee haa laallu. akkaataa isaan itti ilmii jaalatan. Yeroon isaan Abaa Hureyraan maqaan isaanii Abdushams ibn Sakhr osoo ta'u, Nabiin sallallahu alaihi wasallam Abdushams jechuu kanarra Abdurrahmaan jedhanii maqaa isaanii jijjiiran, Abdurrahmaan ibn Sakhr ad-Dawsi. Isaan kun ka islaamaan bara hijiraa torbaffaa bara lola Khaybar jechuu. Lola Khaybar dhaqqabanii jiran jechuu. Isaan yeroo sanirraa qabee eega hijiraa ba'an boodarraa Nabii sallallahu alaihi wasallam wajjaan hin baane. Ilmi makana jala deeman, barmoota shari'aa kana jala deeman, ahla suffaa irraa osoo turanu, ahla suffaa jechuun agartee miskiina yookaan ammoo hiyyeeyyii agartee masjida nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam keessa galansan jechuudha. Ummata san irraa turan garuu hiyyummaan isaanii rakkoon isaanii ilmi irraa isaan hin dhoorgine, bal irra caalaa sahaabaa hadiisa nu dabarsan ta'an. Hadiisni isaan nu dabarsan sahihoota keessatti kara hadiisa 5,374 ta'a. Subhaanallah. Garuu barri isaan islaamaan as ka ture osoo ta'u garuu hadiisni isaan nu dabarsan akkana ta'a. Maal inni kun kamaal irraa ka'e? Fedhii waan qabaniif, barmoota waan qabaniif. Nabii wajjaan hin bahanii turan, bakkee agartee nabiin deema waliin deeman isaaniin wajjaan hin bahan. Kaawwan ammoo sahaabota irraa gaafatan Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Al-Fadl ibn Abbas akkasis Zayd ibn Haritha Ubay ibn Ka'ab fi sahaabota adda addaa irraa riwaayaa nu dabarsanii jiran. Al-Mu'miniin Aishaa wajjin isaan irraallee nu dabarsan. Akka kanatti agartee ilmiin isaanii bakka mara ga'e jechuudha. Fedhiin yoo jiraate waa tokko baratuun nama dhibu jechuudha. Kanaafuu Abaa Hureyraan haala kanaan ilmi baay'ee nu dabarsan jechuudha. Kanaafuu Nabiin sallallahu alaihi wasallam nabii gaafatan man ahaqqu nnaas bishafaacatika yawma alqiyaama jedhanii nabii gaafatan. Nabiin sallallahu alaihi wasallam laala bakkatan agartee irra caalaa shafaa'aa nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam argachuun ka gammadu eenyu akka ta'e wayita gaafatan. Nabiin maal jedhaniin sallallahu alaihi wasallam akka agartee hadiisa kana si dura namni tokko nan gaafanne agartee shakkee jira yookaan ammoo beekee jira jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam. Haala kanaan Abaa Hureyraan fedhii guddaa qabanii turan. Kanaafuu hin dagadha yaa rabbi yaa nabiyyallah du'aa'ii naa godhaa jennaan
mee kutaa kee afi jedhaniin hin afan nabii sallallahu alaihi wasallam itti haraniif ofitti qabi jedhan urga guyyaa saniiti jedhan waan dhagaye tokkocha dagadhu jedhan Abaa Hurayraan nabii sallallahu alaihi wasallam haala kanaan du'aa isaanii godhanii jechuudha. Akka kana yaa obboleewwan islaamaa ilmi barachuuf fedhii godhachuu nu barbaachisa. Fedhii kanatti ammoo jabaachuu nu barbaachisa, itti dalaguu nu barbaachisa. Rabbi walitti nu haa qabu. Agartee waan bu'aa nu qabu warra baratee itti dalagee ummataan gahee warra agartee dalagaa san irratti ammoo waa'ee kaasatan namaan ga'u irratti obsinee warra irratti dalagee warra agartee fi xaba'u duniyaa akhiratti illee ittiin gammadu. Rabbi nu haa taasisu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala warra isaan jaalatee jannatal firdawsiin isaan qubachiisu irraa Rabbi nu haa taasisu. Haadha wallahu a'lam wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم